አርቲስት ነጻነት ወርቅናዳ ዱአን ቦቀተኒtti jiru ወረገምታ አፍሪካ ፍንፍነቲ አዲምሲፋሙፍ ቆጲን ጡሙራሙን ይብሳሜ ማሪያ ኮሪና ማቻዶዳ ሜዳሊያ በዳሰ ኖቤሊ ነጋ ዶናልድ ትራምፕ ፍከነቲ ጅርቲ በከጅር ተመረቲ ነገኝ ስናደቅ ቦርዶፍቶታ ኬኛ ጀልቀበረቲ ከዳወቻ ቱርተን ኢጆ ኦዱ ጉያራቲ ፈቆጴፈነ ኬሳይ ሚዲያ አርከ ኬሰነራ ሶፉመር ሚዲያ ራ ኦዱ ሳቲ ከና ኬሲም ብራንጋ ጅሩ አን ኡዲ ሙሳቲ ከለቱማን ገራ በሊን ኦዱ ጉያራቲ ፈቆጴፈነቲ ደበራ አርቲስት ነጻነት ወርቅናዳ ዱአን አዱኛ ከነራ ቦቀቴቲ ጅራ አርቲስቲን ቤከማን ሆጂ አርቲ ከይሰቲ ጉማቸው ኦላና ታሲሳ ቱራን አርቲስት ነጻነት ወርቅናዳ አዱኛ ተነራ ዱአን ቦቆቹን ኢሳኒ ኢብሰሜቲ ጅራ ሆጂ ፊልሚ ቲቪ ቲያትራ አከሱመሰሞ ሰገንታ ቴሌቪዥን ይረቱ ቆጴይሱፊ ሆጂ አርቲ ቢሮቲን ከምቤከሙ አርቲስት ቤከማፊ አርቲስቲ ጃለተማን አርቲስት ነጻነት ወርቅናዳ ሰበበ ዱኩበ የሮ ዴራዳፍ ኢሰራ ቱሬቲን አዱኛ ተነራ ዱአን ቦቀቹን ኢሳ ኢብሰሜቲ ጅራ አርቲስቲን ኩን ቆጲ ተበማቲዳ ካንገማ ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ይረቱ ወጎተ ዴራፍ ቆጴሳ ቱሬ ፊዲኢሳ ቱሬን ከምቤከሙ የሞተው አርቲስቲ ጃለተማን ኩን ዲቤ ኢሰሙደቴን ዱአን ቦቀቹን ኢብሰሜቲ ጅራ አርቲስት ነጻነት ወርቅናዳ ቡልቲ ጃረቴ ጋይለ ከንቀቡፊ አባይ ጆሌ ሰዲ አከቴስ ኦዴፈኖን ኢቢኤስ ራርገሜ ኒብሳ ሚዲያን ሶፉመርስ ገዳ እትዳጋሜ ብሰቻ ማቲ ፊ ፍሮተን አከሱመሰሞ ደገርቶታ ፊ ድንቅ ሲፈቶታ አርቲስቲቻው እንዳፍ ጀጀቢናዋ ስርኒ አዋልቸ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ፍንፍኔ ዊንጌዲቲ ራወቴቲ ጅራ ስርኒ አዋልቸ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዱራኒ ዶክተር ለታ ተስፋዬ ጁሌ አራ ዋሬ ቦደ ሰዓቲ ሰገሊቲ ፍንፍኔቲ አዲምሲፋሜቲ ጅራ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዱራኒ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ዲቤ ተሰይሳ ሙደቴን አሜሪካቲ አዱኛ ተነራ ዱአን ቦቀተኒ ከቱራን የሮተው ሬፍሳኒ ጉያ አራንተና ጀቹን ሰሞ አመጂ ኩዳጃ በረኩ malamafi didami jaha akalakofsa warra faranjotaatti ganama ware dura bufata xayyara edil adunya boledatti amerika radufudan gama mana jireenye sa magala finfinetti geefame achirra isammo ware boda sirni awwalcha isa magala finfinne bakka awwalcha wingeetitti geefameti jira ፕሬዝዳንትን ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዱራኒ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ የሮ ፕሬዝዳንቱማ ኢሳኒቲት ሙለተ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ገልማንገው ከይሰቲ ነማ ቆደ ጉዳ ባተን የሮተው ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎቲፍ አከሱመሰሞ ሐዋሳ ጎድነ ቀለም ወለጋቲፍ ከለቲ ሚሶማቲፊ ገገይሱማቲን ቡአ ጉዳ ሀዩቡ ሰኒ ቱረኒ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ደርገጎተ ደንደይቲ ኸለቃ ቀበን ቶኮም ሱዳን ገርጋርሶ ጉማቲፊ ሌንጂ ኸኑ ፊዳን ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ውርቱ ኸለቃታቲ አካ አርገምቱ ጎዱ ቢረስ ደብሩዳን ሐዋሳናንቻቲፈሞ ሆጂ ቀበተማ ሀዩ ሆጀታ ቱረን ተውዳን ሐዋሳ ሳኒ ኸይሰቲ ሀዩፊ ቤካ መቃ ጉዳ ቀበኒዳ ጅዱገለ ቆና ቅንዳው እንዴሱዳን ሐዋሳ ናኖቲፊ ጎዲና ፈየደሞ ታሲሱ ቢረስ ደብሬ ዩኒቨርሲቲቺ ገሊ ኸይሶ ኢሳቲን አኮፍ ደንደው ታሲሱዳን ዶክተር ለታ ተስፋዬ ሀዩ ተርሲሞ ጉድነ ብዬ ኢሳ ኸይሰቲ ጌ ኦላና ተበቻ ቱሬሮቶ ደበረታኒስ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ቁልቁልና በርኖታ ምርከነይ ሱረቴስ ቆዳ ለሙማዳ ነመባ ቱሬ ቡፈኒ ጠያራ ደምቢዶሎ ወጎተ ዴራፍ ከረት ጉፈቲ አርከፈታ ቱሬ ከለቲዳን ሃሮሜ ገሞጂቲ አከገሉ ጎዱዳን ሰሞ ቆዳ ኦላና ባቴ ከቱሬ ዶክተር ለታ ተስፋዬዳ ዲቤ ተሰይሰ ሙደቴን አሜሪካ በከጅሩቲ አዱኛ ተነራ ዱአኔ ገጎዳኔ ቦዳ ብዬ ኢሳቴቲ ዲቡዳን ስርኛ ዋልቸይሳ አራ ዋሬ ቦዳ ቲምፊኔ ዊንጌዲቲ ራወቴቲ ጅራ ኮራ ገምታ አፍሪካ ፍንፍነቲ ገገይፈሙ ጅሮ ቆጲን ታሲፋሜቲ ጅራ ጃሜ
Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa fi yaa'ii Afrikaatii fi Itaalii baatii gurraandhalaa keessa magaalaa Finfinneetti adeemsifamuuf qaamoleen nageenyaa qophii barbaachisu taasisanii xumuruu isaanii ibsaniiti jiru. Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Koomishinar Damballaash Gabra Mikaa'el haasaa baniinsaa taasisanii turaniin yaa'ii aangoota gamtaa Afrikaa 39ffaa haala nageenyaatii fi pirootokoolii cimaadhaan adeemsisuudhaaf qophiin barbaachisu taasifamee xumuramuu isaa ibsaniiti jiru. Qaamoleen nageenyaa naamusaa fi bifa maqaa gaarii biyyaa ijaaruun dirqama isaanii baachuu akka qabanis yaadachiisanii ka jiran yeroo ta'u, Koomishinarri Jeneraalaa Damballaash Gabra Mikaa'el qophiin gama kanaan xumuramuu addeessaniiti jiru. Koomishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Koomishinar Damballaash Gabra Mikaa'el yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaadhaa fi yaa'iin Afrikaa fi Itaalii ji'a gurraandhalaa kana keessa adeemsifamuuf jiru nagaan akka xumuramuuf qophiin taasifamuu kan ibsanii jiran yeroo ta'u, konkolaataa fi dugduqqeewwan ammayyaa'oon akkasumas ammoo tekinooloojiidhaan hidhannoon ammayyaadha hidhatamee jiru. Qophiin kun milkaa'inaan akka xumuramuuf qophii taasifamanii jiraachuun isaaniitis gama sirraa ifoomeetti jira. Qaamoleen nageenyaa wal hubachuu fi qindoominaan akkasumas ammoo naamusa olaanaadhaan hojii isaanii baachuudhaaf qophii barbaachisu mara xumuranii jiraachuun ibsameeti jira. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Biraanuu Tsaggaa'eedha. Gama isaaniitiin Itoophiyaa yeroo ammaa gama hawaas dinagdeetii fi siyaasaan guddina galmeessistes hirmaattoota yaa'iiwwan kanneenii beeksisuudhaan lammiileen gahee isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessuu isaanii ibsi poolisiin federaalaa toora gama miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxanse ni mul'isa. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaatiin Maariyaa Kooriinaa Maachadoodha meedaaliyaa badhaasa Noobeelii nagaa isiidha Doonaald Tiraampiif dabarsitee kenniteetti jirti. Hoggantuun dhaaba siyaasaa morkattoota warra Venezuelaadha. Adde Maariyaa Kooriinaa Maachadoodha meedaaliyaa badhaasa nagaa isiidha dabarsuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraampiif kenniteetti jirti. Maariyaa Maachadoon marii masara biyyoolessaa Ameerikaadha White House-tti taasistee turteen meedaaliyaa isiidha pirezidaant Tiraampiif dabarsitee kennitee ka jirtu yeroo ta'u, hoggantuun paartii mormituu Venezuelaa beekamtuun tun barbaacha aangootiif meedaaliyaa badhaasa nagaa kana Tiraampiif kennuun isii ifoomeeti jira. Maariyaa Kooriinaa Maachadoon ammoo gama isiitiin meedaaliyaa kana pirezidaant Tiraampiif ka kennite pirezidaant Venezuelaa ka duraanii pirezidaant Tiraamp gurra isaa qabee masaraa Kaaraakaas irraa fuudhuudhaan mana hidhaa Ameerikaa Niiyorkitti argamu keessa buusuu isaatiin gammachuu fi olaantummaa seeraatiif tumsa Tiraamp taasiseef ta'uu isiidha ibsitee ka jirtu yeroo ta'u, pirezidaantiin duraanii Venezuelaadha Nicolas Maduroon ammoo humna waraana Ameerikaatiin to'annoo jala oolfamuudhaan magaalaa muummee warra Venezuelaadha Kaaraakaas irraa Ameerikaa Niiyorkitti geeffamuudhaan zabxiyyaa buufamuun isaa ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya oduu miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa isiniif qindeessine kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufu yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyadaa.